Siyaasa qaroome. Siyaasa qaroomaa jechuun akka qophii kanaatti tooftaa dinagdee biyya ofii ittiin tiksan, adeemsa hawaasa ofii ittiin eegan, siyaasa jaalala biyyaan dhangiyame kan lubbuun lammiilee ofii akka ofiitti nama mararuu jechuudha. Siyaasa qaroome keessatti siyaasa tokko injifachiisuuf adeemsa diina baay'ifachuu irra firooma horachuu, gamtaa uummachuuf filatama. Akka biyyaattis biyyi siyaasa qaroome gaggeessitu hariiroo dippiloomaasii biyyoota hedduu waliin uumuu irratti koommachuu jechuudha. Irree ofii qofaan osoo hin taane mo'achuuf baay'ifatanii irree gamtoomeen addunyaa qorba'uun siyaasa qaroome gaafata. Qophii keenya faana keelloo har'aan waa'ee siyaasa qaroomee kana irraa waa dubbanna. Sababoota Afrikaa duubatti harkisanii sinii qoonna. Bakka addunyaan geesse gulantaa funaansaaf adamoo irraa ka'anii tarkaanfii addaa irra teknooloojiin irra ga'amee jiru tuttuquu yaalla. Miira hinaaffaa akkuma biyyoota guddatanii akka horannuuf qophichi isin kakaasa. Afrikaan duubatti hafummaa isheef horma komachuu akka hin qabne, ofuma mataa ishee komachuun rakkoo ofitti fidde kanaaf furmaata akka barbaaddu qophicha keeka. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara qophichaatti waliin dabarra. Biyyoonni addunyaa kanneen guddina addaa keessa jiran waraana kallattii keessa seenuuf hedduu of qoqqobu. Kunis balaa waraanaan dhufu hubachuu irraa madda. Har'a addunyaan akka argite wal waraanuuf tarkaanfii fudhachuu hin feetu. Kana yoo jennu garuu wal waraanuun addunyaa dhaabbate jechuu miti. Lolaa of eeggataa deemuu jechuu yaaluufi. Kanaaf namuu gama danda'uun garee ijaarrachuu, biyya waraanuu barbaadu ammoo akka tuqa kanniisaatti garee isaa gaditti gadhiisuun tooftaa ammayyaa'e ta'eera. Akkasuma biyya waraanuu barbaadan hafuura dhofkatanii karaa biyya biraan deeggarsa meeshaa fi loojistikiin haga barbadeessuutti adeemuun addunyaa irraa keessatti siyaasa qaroomaa ta'eera. Siyaasa qaroomaa addunyaan gaggeessaa jirtu kana keessatti fedhiif hawwiin biyyoota hedduun akkaataa dinagdee biyya ofii osoo hin miidhin, hawaasa ofii osoo hin barbadeessin waraanni gaggeeffamu of keessatti hammata. Kun ammoo dirree waraanaa ofirraa fageessuu dabalata. Yoo hammaatee dhiibbatee dhufeen ala biyyoonni addunyaa kanneen guddatan jedhaman biyya isaanii keessatti lolli akka adeemsifamu hin fedhan, hin ayyamanis. Biyyoonni guddatan wal waraanuuf biyyoota hiyyeeyyii dirree waraanaa taasifachuun qe'ee ormaa keessatti meeshaa ammayyaa badee balleessu, kadaaraa ta'ee daaraa godhu, meeshaa ammayyaa muka, bineensaa fi bineeldosoo nafin gara laafina tokko malee haxaa'u fayyadamuun dirree biyyoota hiyyeeyyii keessatti lola gaggeessuuf jootu. Kan argachuufis rakkoowwan biyyattii hudhan kanneen akka faayinaansiin tumsuun fallaana liqimsiisanii maarashaa akka bobbaasan taasisuu irratti xiyyeeffatu. Haala akkanaa keessatti Afrikaan dirree waraanaa taatee hafte jechuu dandeenya. Har'a Afrikaan sagalee qawwee irraa bilisa taateen beektu. Uummanni ishee sabrii godhatee qotee daldalee addunyaa dorgomuu nafee soorra ta'uuf danda'uun ciimmaa qeerransaa ta'aa dhufeera. Kanaaf ammoo siyaasni addunyaa har'aa dabalataan dhiibbaa biyyoota dhiyaa kanatti dammaquu dadhabuun bulchitoota Afrikaa sababa olaanaa ta'eera. Biyyoonni hedduun oomisha addaa oomishuu irra darbanii har'a waa irra qubachuu wal dorgomaa jiran. Afrikaa keessaa lolli akka dhaabbatuuf fedhiin qabani. Sababaan Afrikaan qawwee lafa kaa'ee gara nagaatti yoo deebi'u ta'e lafa qabutti fayyadamee oomisha oomishee waggoota murtaa'e keessatti tarree biyyoota guddatanii seenuuf waan danqu hin jiru. Biyyi oomishaan of dandeessee guddina tarkaanfataa irraa gaafa geessu gara qonna irraa gara industirii irraa gara teknooloojiitti ceeti. Kun akka ta'u garuu fedhii biyyoota guddatanii miti. Biyyoonni dhiyaa fi chaayinaan akkasuma biyyooti hedduun har'a jijjiirama hawaas dinagdee afuraffaa irra gahaniiru. Kana jechuun funaansaa fi adamoo irraa gara qonnaa, qonna irraa gara industirii irraa ammoo amma gara teknooloojii tarkaanfataniiru. Afrikaan garuu akka adeemsa qocaa erga dhalli namaa uumamee jijjiirama lama qofa agarsiisuu ishee qorannaan adda addaa itti walii gala. Kunis funaansaaf adamoo irraa gara qonnaatti tarkaanfachuu jechuudha. Kunuu bakka keessaan dhugoomne hedduu akka qabu miidiyaaleen akka yuutuubii irratti namoonni hanga har'aa illee bineensa adamsanii soorratan Afrikaa keessa jiraachuu himama. Kun hanga Afrikaan boodatti hafaa jiraachuuf agarsiisa. Rakkoon bu'uuraa Afrikaa sakaalee jiru dhabiinsa qabeenya uumamaa osoo hin taane dammaqiinsa siyaasa addunyaa dhabuu ta'uu amananii fudhachuu barbaachisa. Addunyaan mootummaa gaarii Afrikaa keessaa ka'uu arguu hin barbaaddu. Inumaa mootummaa aantummaan uummata isaa tajaajilu, mootummaa waraana qabbaneessee uummata isaa hojiitti galchuu arguun addunyaaf mata bo'uudha. Afrikaan har'a garbicha biyyoota dhiyaatti fakkeeffamtee alkallattiin biyyoota guddatan jala gugguufaa akka haftuuf ka godhe waliigaltee dhabuu fi ammallee waraana addunyaa waggaa 100 dura dhaabe waraana keessaa qabbaneessuu dadhabuudha.
Ardii Afrikaa keessaa biyyi waraana keessoo hin qabne muraasa. Inumaa biyyoota hedduu keessatti ammoo utuma waliin uummata bulchanii walitti galagalanii waraana banuun mul'ata. Kana fakkeenya fudhachuuf Sudaan irraa ilaaluun gahaadha. Sudaan keessatti waraanni waggoota hedduuf itti fufee jiru rakkoo hogganoota lama gidduutti dhalatee furuu dadhabuun miliyoonota galaafatee miskiinota biyyattii hedduu qeerraa buqqaasuu danda'eera. Afrikaan akka seenaan ragaa ba'utti bulchitoota ciccimoo bilchina qaban hedduus argatteetti. Keessattuu bulchaan Liibiyaa duraanii Muhammad Gaadaafi akkasuma Toomaas Saankaaraa dabalatee kanneen uummata bulchaniif marartee qaban keessaa adda duree irratti seenaan isaanii eerama. Addatti Toomaas Saankaaraan Burkina Faasoo aga bulche keessatti dinagdee biyyattii bayyanachiisuu dabalatee liqii biyyoota dhiyaa lagachuun hojii fakkeenyummaa qabu hedduu dalageera. Akkasuma Muhammad Gaadaafiin qabeenya uumamaa biyyi isaa Liibiyaan qabdu boba'aan uummati biyyattii sirnaan akka tajaajilu taasisuun addunyaan harka keessa seensifattee akka barbaadde akka hin budduksine taasisuun haga bulchiinsa isaatti jireenya qananii hawaasni isaa akka jiraatan taasiseera jedhamuun himama. Kana hunda kakaafne gabaasa tibbana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi Yuunivarsiitii Oksfordii qorannaa Maltii Daayimenshiinaal Puuvertii Indeeks jedhuun hiyyummaan addunyaan sadarkaa keessa jirtu eenyu akka ta'e himamuu isaarra dhaabbanneeti. Akka addunyaatti hiyyummaan biyyoonni Afrikaa hedduun maqaa dhaamu. Hiyyummaa addunyaan gurraachota Afrikaa ittiin balfitu kanaaf sababaan garuu siyaasa qaroomaa dhiyeenya kanatti dammaquu dadhabuu bulchitoota ardichaa fi hawaasni naannichaaf tooftaa kana irra aanuu dadhabuu isaa amannee fudhachuu feesisa. Gara biyya keenyaatti yoo deebine Itoophiyaan biyyoota hiyyummaan sadarkaa qaban keessaa ishee tokko ta'uu isheetu eerama. Biyyi uummata miliyoona 120 ol qabdi jedhamu Itoophiyaan lammiileen ishee miliyoonni 86 ol hiyyummaa hamaa keessa jiraachuu qorannichi ibseera. Hiyyummaa kana keessaa ba'uuf biyyattiin jalqaba hiyyeettii ta'uu ishee amantee fudhachuu feesisa. Amma hiyyummaa jedhamu amanuun itti ulfaatteetti tattaafachuun ba'aa kana ofirraa lafa kaa'uun waan hin danda'amneef tarkaanfii jijjiirama qabu fudhatti jechuun hin yaadamu. Kuta'ee yaa'ii bakka bu'oota uummataa kaleessa taa'ame irratti ammoo Itoophiyaan guddina galmeessaa akka jirtu gabaasni dhiyaataa tureera. Qorannaa alaa wayita hiyyummaa keenya haasa'utti mootummaan ammoo waa'ee guddinni Itoophiyaa qabxii guddaa ta'een dabaluu miseensota paarlaamaatti himaa tureera. Yaadota kana walitti araarsuuf kan nama rakkisu ta'ullee qabatamaan dhugaan jiru beekamaa waan ta'eef biyyattiin hiyyummaa keessa jiraachuu amantee fudhattee sababa hiyyummaa olaanaa akka ta'e geengoo waraanaa keessaa ba'uuf osoo tattaafattee fedhii hawaasa bal'aa biyyattii keessaati. Nagaan biyyattii keessatti yoo deebi'e misoomni qajeeltoon yoo bakka itti deebi'e akka gabaasa kaleessa dhiyaataa ture biyyattiin waan hin guddanneef hin qabdu. Kana ta'uuf garuu Itoophiyaan waraana keessootti xumura gochuun murtii ammayyaawaa fi siyaasa qaroomaa ta'uu amananii fudhachuu feesisa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad biyyattii keessatti nagaa buusuuf kutannoo mootummaan isaanii qabu kaleessa himanii turani. Waraana akka hin barbaanne qawween bu'aan argamu akka hin jirre himaniiru. Yaada san dhugaa hojiitti jijjiiruuf sagaleen qawwee qabbanaa'ee uummanni nagaan bahee galee hojii isaa qixa sirriin akka hojjetu taasisuu akka qaban dhuma qophii kanaan dhaamna. Sagantaa faana keelloo har'aaf qabadhe asuma irratti goolaba. Qophii wal fakkaatuun torbee hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha qopheessaa fi qindeessaan qophichaa Anna Gumaata Sammaan ture nagaa ta'a.